Obbo Saalii Haji Badiruu Haji Bushuraa godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa ganda Boontuu jedhamu keessa jiraatu. Meeshaalee aadaa durii qaroominni har'aa osoo hin dhufin tajaajila garagaraatiif oolan hedduu ol ka'anii dhaloota har'aatiin ka'an. Kuni ibriiqii jenna nuti. Ibriiqii adda addaa. Ibriiqii jechuun waan bishaan qabbaneessaniitti dhugan akka ala kana firriijii jettan. Innis kan bisaaniiti. Innis bishaan qabbanaa'aatitti nam'ee inni kun supheedha. Akkuma firriijiiti. Asiin bisaantitti nama asiin hin buufamu. Mukarraa hojjetame malee isa sanaan tokko. Mukarraa iyyuu hojjetame. Isa suphee irraa hojjetame kanaan tokkuma? Isaan hojiin isaa tokko jechuudha. Wanni isaan hojjetan? Kunis bishaantitti nammeeti ala ammallee dulloomeen badiin sana kuni itti bareecheetti maxxanee jira. Hin qabbaneessa keessoon isaa muka bakkeen isaa gogaadha. Iddoo qabbanaa yookaan ala qodaatti naqatanii dhuganu akkuma isaa suphee kanatti qabbaneessa. Isa kana keeyataniitu isa kanaan qabatanii irratti dhiqatan. Miila asirra kaawwatu? Miila asirra kaawwatu. Akka miilli bishaan keessa? Dhiqqaabii kan jedhamu isa kana kunuun. Funyootitti kaa'amee as keessaan bahee funyoon itti kaa'ameetu as keessaan bahee akkanatti irra hojjetu. Ala dhoqqee akka ala kanaadha. Ala isa irra hojjetanii qabbaan dhoqqee miila namaatti hin bu'u. Akkuma kun amma dubartoonni gabaarra bitanii kaawwatan kana? Waan akka kana. Makooraa qabda? Kun mukarraa tolfame? Mukarraa tolchame. Ilmoo keessanii seechi dhalatullee maal irraa barachuu danda'a sirraa? Tokkoffaatti akka nuti ilaallutti amantee ofii irraa barachuu danda'a. Kitaabni amma ati achitti argitu suni makkaan dhaqanii akaakayyuun keenya. Makkaan dhaqanii jidduu makkaatiif madiinaa ji'a ja'a ta'anii bakkee dhakaa jala ta'anii katabanii fuudhanii galan. Fatwalaa Bashaa jedhama. Waan akkanaa jedhamee himamu kuni tokkicha isaan gaafas katabanii achi fuudhanii galan sanatuyyuu har'a Itoophiyaa keessatti yookiin Oromiyaa keessatti nu fayyadaa jira. Meeshaaleen qaroomina duriitiin hojjetaman kunneen akka daawwachuu mijatutti gadi ba'an malee bakki isaan ta'an asii miti. Manni meeshaaleen kunneen keessa ta'an isa kana. Manni kun meeshaaleen kunneen keessa ol kaa'amuuf sadarkaa isaa kana eeggatee miti. Manni ijaaramaa fi addatti kanuma amma jirurraa kan fooyyee qabu ijaaramee fi waan irra kaa'anullee jechuudha teessoo meeshaaleen kun irra ta'an kan xalayoonni garaagaraa illee jiru jechuudha. Xalayaan biyya adda addaarraa isaanii barreeffamee umurii dheeraa kan qabu jira jechuudha. Xalayaan kun akka hin banneedhaaf kitaabni kun kan amantaas kan aadaas wantoonni garaagaraa kan irraa baratamu jira. Sichi kan isaan ibsanu jechuudha. Akka kun hin banneedhaaf waan isaan irra kaa'atan meeshaa mukarraa hojjetame ta'ee waanuma nuyi waajjira keenya keessatti itti fayyadamnullee asitti gadi irraa finnee fi kan hirmaannaa uummataatiin hojjetamus kan gama mootummaatiin deeggaramus kan akka daandii hundumaa hojjechiisnee fi akka turu gochuudhaaf manni addatti akka hojjetamuuf wanti nu yaadaa jirru jira jechuudha.